السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرجرت وردت تدخيا بقى جراتم بقى سكيسني إن شاء الله بريتي في إسلاما أسمان سبسكرايب لايك شير قد هريتو خيسنة اللي شير قد إن شاء الله ججبيسو هندقتنا إذن الجنة قجا أرانتنا إيقا أكا جرتني إمونما يرونا متي مسيجي هاتو سقالي هاتو akkasuma ammallee tekstii haa ta'u daqiiqaa muraasa bichaa ilaalanii sanboota akka bira haqamu akka gabbufatuu hin dandeenye akka itti godhanii jechuudha. Akka itti gabbisaan gabbufatuu hin dandeenye akka itti godhan wajjin laallaa jechuudha. Isteeppiin lammaffaan immoo wanni wajjin laallu akka imoo nama tokkoo bichaatti firraa hiitu nama kaan osoo hin ta'in fakkeenyaaf imoo guutuu hidhuu osoo hin ta'in imoo nama tokkoo firraa hidhuu barbaadde akka itti firraa hiitu inshaallah haga xumuraatti nu faana turaan afeerra keenya isiniin jenna. Egaa obboleewwan keenya akkuma ammallee baramu kunoo appilikeeshinii imoodha. Warri qabdan ni qabdanii kan qabne immoo dhayxanii gabbuufatuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinii imoo kana waan tiivichaas keessa geesseen yeroo takkaaf gaccuqaasna jechuudha. Imoo lamaanuu qabaatti rakkoon qabu. Fakkeenyaaf imoo keessa erga geessinee booda mee isteeppii akkaataa itti nama firraa hidhan nama tokko kas hidhe fakkeenyaaf nama tokkotti dawwaleeme isin garsiisaa kana hidhee jiru. Kun fakkeenyaaf nama tokkoon amma hidhee isin garsiisaa jechuudha. Nama tokkoon hidhee isin garsiisaa imoo isaa firraa hidhee isin garsiisaa jechuudha. Haga xumuraatti na faana bu'aan afeerraa kiyya. Fakkeenyaaf eessumaan fakkeenyaaf imoo kan erga gaccuqaasee booda nama kana gaccuqaasaa jechuudha. Ergan profaayila isaa gaccuqee booda eessan dhaqa jechuudha. Ergan profaayila nama sanii tuqee booda as kunoo pirismis kaja'u ni jira. Pirismis kaja'u ni jira jechuudha. Pirismis kaja'u kan yeroo takkaaf gaccuqaasta. Erga yeroo takkaaf gaccuqaastee booda wanni kun akkatti cufaa ta'ee namni kun si argachuu hin danda'u. Yoommoo akkatti banaa ta'ee namni kun si argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkam goota bifa kanaan firraa cuftaa jechuudha. Kalaasan booda namni kun dhuunfaa isaa inni bichaan si argachuu hin danda'u jechuudha. Akkas bifa kanaan deemtan. Lammaffaa immoo miseejii yeroo nama argitan fakkeenyaaf miseejii takka mee nama kanaaf haa ergu akka namni kun sekendii muraasa bichaaf laalee dhiisuu danda'u jechuudha. Imoo kiyya tokko irratti ergee isin garsiisaa jechuudha. Imoo kiyya tokko irratti ergee booda akka inni ta'u laallaa walumaan waan inni ta'u walumaan laallaa jechuudha. Inshaallah gama carrashaatti nu faana turaa isinummaanii isiniin jenna. Asumaan haga xumuraatti nu hojii turaadha. Fakkeenyaaf imoo kiyya keessa seenee kallattiidhaan ergee laalaa jechuudha. Miseejii tokko erginee imoo tokko irratti ergaa ammas imoo kana irra dhaynee laallaa jechuudha. Na faana bu'aa haga xumuraatti. Fakkeenyaaf kun ammas as dhufee jira jechuudha. Erga as dhufee booda imoo kana maal godhaa? Imoo kana asin tuqaa jechuudha. Erga as booda fakkeenyaaf iskiriinshotuma kitaaba kanan ergaa jechuudha. Ergan iskiriinshotii kitaabaa kanarratti gaccuqaasee booda bifa kanaan naaf fidaa jechuudha. Erga sendi gootanii akka sendi gootanii hin tuqin asitti. Akeekkachiisa wanni dhamu sendi gootanii akka hin tuqin. Kunoo lakkoofsa tokko gara gadii jira. Lakkoofsa tokko gara gadii kana jiru kana gaccuqaastan. Erga gaccuqaastan sekendii hanga barbaaddan irra kaattanii haga namni sun laalee irraa haqamuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf sekendii takka bicharraan kaa'anii sekendii takka bicharraan kaa'aa jechuudha. Sekendii takka bicharra dandan godhaa. San booda nama kanaafiin sheer godhaa jechuudha. Nama kanaafiin sheer godha. Nama kanaaf sheer godheetiin jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma kunoo sheer godheetiin jira. Namni kun asiin keessa abiqa imoo kaan keessan agarsiisame. Erga as dhufee booda siin kunoo naa dhufee jira. Nayyeen kunoo naa dhufee jira. Asiin gaccuqaase yeroo takkaaf. Erga as gaccuqee booda eessa na geessa? Kunoo footoon sun as jira jechuudha. Yeroo takkaaf yeroo akka gaccuqee kunoo laaleetiin jira. Lammaffaatti deebi'ee laaluu hin danda'u jechuudha kunoo laa. Dhabamee jira na bira. Lammaffaatti deebi'ee laaluu hin danda'u jechuudha. Inshaallah bifa kanaan yoo isinitti tolee laayikii sheer gochuudhaan inshaallah
barnoota ajaa'ibaa argachuudhaan inshallah nu hordofaa isiniin jenna haga xumuraatti wareen inshallah dhaggeeffattan galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullah. TV Islaamummaa barii TV Islaamummaa bohaarsituu ilma namaa.